ያላችሁት እባካችሁ በተቻለ መጠን በህይወታችሁ ዙሪያ ያሉ ሰዎች በተቻለ መጠን እናንተን ለማስታረቅ እየሞከሩ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁንም እኔ ወደ እናንተ ህይወት መምጣቴ ወይ ሌሎች ጓደኞች መጥተው እናንተን እንድታረቁ የተለያዩ ነገሮችን መጣር ብቻ መፍትሄ ይሆናል ብዬ አላስብም። ሌላ ሰዎች እናንተ ለማስታረቅ ቢሞክሩም የእናንተ ፍላጎትና እናንተ ነገሮችን ተቀራርባችሁ መነጋገር ካልቻላችሁ ጥቁር ድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ ነው የሚሆነው እና በተቻለ መጠን ሁለታችሁ አሁንም ችግራችሁን እንጃ እኔ አሁን በህይወት ላይ ማንኛውም ሰው በህይወቱ ላይ የሆነ ነገር በሚፈጥ ባክ መፍታ ባክን ይሄ ልጆቹን እንደ በፊቱ አስታርቅ ባክ መፍታ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን አላችሁ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ናይና ሀፍትሽ እንግዲህ የተጣጣሉ ነው እነሱ። ምክንያቱ ምንድነው? ምክንያቱ ደግሞ እንዴት ዝም ብለህ ታያለህ? እንዴት ሁለቱም አታስታርቅም? ብዙ ርቀት እንዳይሄድ ይሄ ነገር ያለች ነው። ናኔ ደግሞ ሀፍትሽ ደግሞ ምን ላደርግ እኔ እኮ ካጠፋ ከይቅርታ ጠይቂ ብለ ወንድሜን አማከርኩኝ። እሷን ደግሞ ቤቱን ሄድኩኝ የለችም እያሉ ነው። ከዚህ በላይ ምን ይደረጋለሁ? የእሷ ስልክ ዝግ ነው፣ ስልኩ ዝግ ነው። ከዚህ በላይ ምንድን ነው ብሎ ነው ሁለታችሁ እየተጣሉ። እናንተ ደግሞ ሌላ ዓለም ውስጥ አትግቡ፣ አትተጣሉ። ሀፍትሽና ናዬ እንግዲህ ምን ይደረጋል? ሰው እኮ እሷ አንደኛ ሀይሜ ስልክ ዘግታለች። ምን ደግሞ እሱ ምን ይደረጋል? ቤት ድረስ ሲሄድ የለችም እያሉ ነው። ወንድ ልጅ ነው፣ ምን ይደረጋል እንግዲህ። ባክሽ ሀይሚዬ ባክሽ ነገሩን ዝም ብለህ እሱ ቡርኬ አሁን እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም እያለ ነው። አንቺ ደግሞ እኔ ማሰረጃ አለኝ ነው የምትይ። ማሰረጃ ይሄን ለቡሩኬ ንገሪና ባክሽ። የሰው ነፍስ አላጠፋም እኮ ሰው ራሱ ሰው የሰው ነፍሱ አጠፍቶ የምጣረቁም አሉ እኮ። እውነት ካጠፋ ብሩኬ ወንድ ልጅ ነው፣ ሰው ነው። ሰው እኮ አጠፋም አይደለም አላ አይደለም። ስለዚህ ሁልጊዜ ብሩኬ ምን ይላል? በይቅርታ ልብ ይኖራችሁ ይላል። ስለዚህ አንቺም በይቅርታ ልብ ይኖርሽ ሀይሜ። ካጠፋ ብሩኬ ይቅርታ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከተሳሰተ ከሆነ እንዳይደግም ነው እንጂ ሌላ ርቀት ጉዞ አትሄዱ ሁለታችሁ፣ አደራ ባካችሁ። መፍታ ደግሞ እንደ በፊቱ አስታረቃለሁ ያለ ነው። እንግዲህ እንጠብቃለን። አሁን ሀይሜ እዚህ የለችም። መፍታ አለ ፊንፊኔ ነው፣ እነሱ አሉ ቡታጅራ ነው። ግራ ይገባል። ማንኛውም ናይና መልዬ ደግሞ ናይና ሀፍትሽ ደግሞ እንዳትጣሉ እውነት። ሌላ ይሄን እንዴት አረገን እናስታረቃለን ብለው ብዙ ሰው የጨወነ እናንተ ደግሞ ምንድን ነው የምትጣሉት? ስለዚህ እሱ ጭንቀት ውስጥ ገብቶ ነው እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ምን ይደረጋል? akkuma argitan egaa yeroo jarri kun wal lolanii tokko maftaadha gisee hunda maftaadha. Kanaan dura danda'amu otoo isaan jedhanii abdii kutanitti namni bakka abdii kutetti kan walitti araarse maftaadha. Ammallee maftaanii abdiin kunne yoo danda'ame yoo lama ta'anii mari'atanii fixanii yoo lama ta'anii immoo mari'atan jidduu lamaan jaraa galuun koo wanta nafnii fi kan inni jechaa jiru jechuudha. Ittiin dhiyaadhaas jara lamaaniyyuu itti hiinan qabaa hirgooddanyoota kootii obboloota kootii. Kanaaf akkamiin namaaf barrii bananii kan inni jedhaa jiru jechuudha.
kana biraanii Haayimeetiin bilbila narratti cuftii Buruukeenis bilbila narratti cufaa kan inni jechaa jiru jechuudha. Egaa Buruukeetiin kan isa rakkisee waan hin beekne tokkodha hin beeku jedhee waan hin beekne tokko maal godhaa akkama godhaa kan inni jechaa jiru jechuudha. Haayimeen immoo dhugaa natti mudidee jetti wal keessa ta'e beektanii amma bililliqii ta'e cariin jenne ammallee jechuudha. Gaafuma car jedhe car jedha qanii tokko jenne eenna hangoon hin qabnu giraa nama dhugaa dubbachuu fi amma sababa isaaniitti illee nama baay'eetu wal fixaa jira akkuma argitan amma tuubii maliyyee jala waxxanii Haayimee Buraa walitti nu araarsi boo'icha Haayimee Buraa jalatti parankii tokko hati mana gadhiiste tokko jalatti jechuudha. Ammallee haftish viidiyoo sila gadhiise kanarratti akkasuma komiintiin jala jiru ajaa'iba. Boo'icha Buraa Haayimee jedhu. Gisee akkas ilaalu namni hin cannaqama dhugaa. Kan isaan jibbu nama 10 hin caaltu. Kan isaan jaallatu immoo maatiidha namni baay'eedha jechuudha. Maaliif namni isaan jaallata ijoollee kana? Wanti isaan nama gaarii ta'aniif isaan jaallatu jechuudha. Wanta guddina namaa yaadanii deemanii ijoollee rakkattuu karaarraa wanta guddisaa jiraniif yuutuubii banatanii dalagadhaa jedhanii akka isaan akkuma isaanii ta'utti ijoollee irra deemanii jajjabeessaa wanta jiraniif namni isaan jaallata jechuudha. Faayidaa isaanii bichaaf hin fiiganii jarri kun lamaanii. Kanaaf immoo yoo torbee tokko nagaa jiraatanii torbee tokko waan hundi isaayyuu hin beekamu. Yeroo hunda kana loluma yeroo hunda kana xalaanni gidduu isaanii galee akka kanaan isaan godha. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuu fi naannee fi haftishillee har'a akkuma argitan egaa viidiyoo irratti wal lolaa jiru. Naayeen maaliif jettee teessa otoo dubbiin hin baa'atiin dafnee jidduu galuu qabna kan isheen jettu. Haftish immoo obboleessi koo qabee gaafadhe viidiyoo irratti illee dhiifatama gaafadhu jedhee dhiifatama gaafate. Kana biraan immoo waan beektu yoo qabaate yaadadhuna cirraash waanuma tokkoyyuu jedhee kanarra maal godha ani kan inni jechaa jiru jechuudha. Mana dirasii deemnaan immoo mana hin jirtu isheen naan jedhanii bilbilaan ishuma bira dhaabate si ageessisu bilbila ishee jedhee bilbilli wanni itti bilbilli ishee cufaa jedha jechuudha. Kanaafuu dhiiradha. Otoo dubartii ta'ellee olumatti galtee mana keessatti waan ittiin bitaa jiru dhiiradha. Kun immoo dhaqee barrii namatti qosoqqosee washee gaafatu kun intiniidha. Garuu Haayimeen qaalii galteetu qabdi duraan qaalii sanas hin eeganne haadha mushiyeetiin yoo waan tokko argame natti bilbilii kan isheen jetteetti jechuudha. Eshi jetteetti kanaan dura. Garuu immoo yoo xinnoo Burukeetii walitti buutu maatii jararraa obboloota laarree bilbilan kaasu jechuudha. Rakkinni kana ta'e amma bilbila isaan beekan cufattee jirti isheenii jechuudha. Kanaaf naanneen immoo maal godhinaan jettaa kan jedhanii walitti bubbu'aa jiru jechuudha. Haftish wajjin namaaf jedhanii isaanillee jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko ulfaata wanti hundinuu wanta tokko immoo itti siiqanii kan gaafatanii itti siiqanii dhugaa yoo jiraatte kana gooteetta jechuurraa nam tokko giddumaan yoo hin beekne yoo dhugamu fakkeenyaaf amma wayi wanti kun footoshooppiidha ta'a giddumaan amanii giddumaan hojjedheera jedhii jechuurraa itti agarsiisanii yoo dhugaadhates yoo masarajjaan kun harkarra jiraates silaatti agarsiiste maaliif kanan irratti hojjette maal sitti barreesse otoo jette hin dandeessii jechuudha. Kanarraa waa hojjetteetta akkas gooteetta na amanii jedhanii waan hin taane keessa walgashuurraa itti agarsiiste yoo dhugaatiinis immoo garaachi immoo waan dhageesse sana itti himtee akkasiin namni yoo dhugaatti ta'e dhugaadha. Dhiifatamaan dabarsa. Namni lubbuu namaa baasee walumaan jiraata. Maali namni tasaasan hin jiru. Namni tasaasata. Jechi rabbi miti namadha. Wanta ta'e jechuudha. Namni dogongora hojjeta. Garuu dogongora sanarraati dhiifataman caalu hin jiru. Dhiifataman irraa deema. Balleesseera yoo dhugaateen. Kanaachi immoo isheef burukee akkatti addaan baasan dhabanii ganama galgala rakkataa jiru jechuudha. Yeroo hundammoo barri hambanu Haayimeedha jechuudha. Akka burukeen harkaan kennuu jechaaf soomaalis garuu karuma isheetti yeroo hunda kana jechuudha. Kanaafuu wanti jedhanii namatti ulfaata.
dhugaa rabbii dubbachuuf otoo ta'uu baate bareedaa ture. Garuu immoo iddee ta'e immoo yoo dhugumaa wanti kun ta'e silaa gatta'anii otoo gara viidiyootti dhufiin duraan qabatanii amma gamanaa kee ani gara viidiyootti baasuu jetti. Kanarra maal tafe baaste akkas godheera jechuun karaa maal tafere kanarraa silaa duuba viidiyootti dhugaa rabbii achiin namaatiin waan hundaan fixatanii ka'aniiti silaa akkas ture yoo ol dabarsanii ani dabarse sin kennu kanarra maayin dabarsamee wal kennitanii bara. Kun immoo ta'uu hin qabu. Sababa keessanis immoo amma naayee fi har'a naayee fi haftish lola guddaa keessa galanii jiru jechuudha. Lola guddaa kakatee jira jechuudha. Isheen illee ariifattee otoo waliin bariin ariifatteeti naayeen ani isheen duddutaa jirtu jechuudha. Maayeen ariifatte isheenis addaan otoo hin baafatiin akka ammanni haqee keessa jidduu jaraa goree akka inni hin gaafanneetti ani isheen jechuudha. Xiqqoo ariifattanii isinillee otoo warri kaanuu eessaa walitti araarsine jedhanii rakkatamu isinillee biraa keessa galtanii deebitanii akkuma isinis gadda araaramtanii girri keessa galtanii walloliin isinillee hancaaluun fidiin isinis jechuudha. Jarri eddeedha kan hin qaban inuma walitti deebi'u jechuudha. Kafeetee lukkaaf luktuu wal dhaadeema nama mitiiti. Kanaafi akka ጊዜ tokko nama dhibarroollaahi sadda warri arraba nama malee maa hin qabnetti ka'aniiru ajandaa argataniiru amma gaa alii haayimeetu gadi galgashamaa alii mabrukeetu gadi galgashamaa የነብር የብሩኬ ነብሮች ጀዱ የሃይሜ ነብሮች ጀዱ አችማመቺቱ ወልቆደኒ ዱጋ ረቢ ወላሂ ላዚም ወር አከ ከነራ ዱጋ ረቢ ኦቶን ወላሂ ጀርብቱ ዴመኒ ኢሳኒን ታዘቡ ጀቹ አችማት ወልቆደኒ ወልፊጣ ጅሩ ኢትካኒ ጋም ሞ አመሞ ማል ጎዱጋ ፊደኒ ዱርቦት ወልት ዮ ብሩኬ ሃይሜ ወለለ የረው እንደከን ዱርባ ፊደኒ ብሩኬ ብረፉ ሰኒቲ ገዲሱ ጀቹ waan akka burukeen wajji haasawuufaa wayinuma akka ishee qabatee jiruufaa fakkeessanii footoo akka kanaan gadi gadhiisu gisee haimee fi burukee wal lolanii jechuudha. Wallaahi nama qabsiisa tokko irra yoo argu nan kolfaanii gisee tokko yoo jarri nagaa jiran hin jiru kun yoo xiqqoo tokko jarri wal lolanii madhagaamu gadhiisanii kan kunis itti of bira kaayetitti sirba kunis immoo Burukeen namna biqaataa yaa rabbi. Burukeen ikkoo yoo jaallate yoo taates nama tokko kana keessaati nama kana hundaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu maal ragaa jettanii teessanii yoo haimee burukeen addaan ba'anii maal argattu? Carraan ishee ga'e kun boru carraan amma addaan ba'umsa namaaf gammaddanii akkas harka rukuttanii akkas nama jettan kana yoo carraan akkasumas hin ga'e guyyaa keessanis. Kanaafuu baay'ee tokkotti hin gammadina. Nama wal loluttis nama addaan ba'uttis sin hin gammachiisin. Kan keessan kan ta'e lafa jira. Kan namaan nawwiina ofiif siniif hin ta'u wanta ta'e jechuudha. Burukeen qabeenya haimeeti malee qabeenya eenyuyyuu ta'uu hin danda'u. Asumarraa kana beekaa suuraas fiddanii hannamaa ittiin laxxafiinaa ofiis immoo namoonni gargariin obbira keessaniis itti sirbiinaa. Siniin ta'uu gungumaa yaadina kana የሀገሬ ልጅ ይሻለኛል jette kanaan dura sirbittii tokko sirbite nageenya isheen sobdeeti keessaan aarteeti malee burukee eenyumaafuu dabarsitee hin laattu isheen. Kana fakkaata viidiyoon koo wanta na dhaggeeffattanii fi galatooma hundi keessanuu siniin